abdii raggaasaa irratti maaltu ta'e yaa keenya? Maali taateen akkanaatu Itoophiyaa keessatti? Maaltu abdii raggaasaa irra ga'e jira keenya? Hai maali qoyee Itoophiyaa tana keessa maaltu deemaa jira? Hai wayi kuduraan dhiyaattee usaa isin. Hai qaaman beekamne tokko nama ajjeese, qaaman beekamne tokko shubbuxii nama qabe, qaaman beekamne tokko asiidii nama naqe. Itoophiyaa tana keessa maaltu deemaa jira qoyee? Hai biyyi seeraan qabdu jarana. Itoophiyaan tun seeraan qabdu qoy. Abdii raggaasaa ni qonceeni asiidii qaaman beekamne jiran naqe jedhanii. Itoophiyaan tun biyya akkami qoy jara keenya? Aboo garam deemaa jirti Itoophiyaan tun? Naman beekamne Hacaaluu ajjeese, naman beekamne rasaasa dhukkaase, naman beekamne Caalaa Bultumee mataa keessa dha'e, naman beekamneetu eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun addunyaarra eessa jirti? Eessa jira ibsamuun akkanaa qaaman beekamne tokkootu nama ajjeese, qaaman beekamne tokko abdii raggaasaa danfa mataa gubbaatti naqanii qaaman beekamne tokko galgalaa ganama wannuma fedhe yoo ta'e qaaman beekamne tokko danfatti naqe, qaaman beekamne tokko jaartii namaa gudeedi, qaaman beekamne nama ajjeese, qaaman beekamneetu maarree godhe. Eessumaa dhufe qaaman beekamneen ture Itoophiyaa keessa? Eessa jira qooya akkaataa qaaman beekamneetu eessaa baate? Biyyi abbaa fedhee seera qabdi. Namni tokko gaafa waa nama godhe gizuma san qaama beekamaadhaa qabamee seera dhiyaatee waa jala oola. Afaanummaan dura gad dhufu akkuma Itoophiyaatti wanni baratamaa ta'e qaaman beekamne tokko daa'ima gudeeti. Qaaman beekamne tokkootu waan akkasii godhe. Eessaa dhufee qaamnummaan hin beekamne kan Itoophiyaa keessa jiraatu kun? Boo ummanni Iraanii fi Israa'el warri misaa'ila walitti darbu kun misaa'illi kun eessaa dhufee kun gosa akkamii beekama? Qaaman beekamneetu nama tokko ajjeese, qaaman beekamneetu waan akkanaa godhe Itoophiyaa keessatti galgalaa ganama waanuma akkanaa gabbaa. Mi'arra abdii raggaasaa kanarratti wannummaan taate tun amma akkuma jiruu Itoophiyaa tanattuu if naman jibbisiiftu. Amantaa fedhe keessa haa jiraatu, qaama fedherraa haa dhufu. Namni tokko yoo dogongoreewu seerri jira, seeraan dhiyaatee seerri maal godhamu qaba jedhanii murteen itti murtooytee namni sanii dhaasaa akkuma kunoo Joon Daani'el waggaa meeqa mana hidhaa waggaa tokkoo fi waa mana hidhaa xumuree badii isaa tajaajila xayyaaraa keessaa dubbate fixatee beekanatti abbaan fedhe yoo dogongore hidhamee seera isaa guuttatee baha jechuudha. Namni waan takka dubbate jechuudhaaf qaaman beekamneetu akkana godhe bishaan gubbaatti naqan danfatti naqan zayitiitti naqan eessaa dhufe qooyi wannummaan akkanaa kun? Rakkummaan maqaan ana maquma kanaan na ajaa'iba maquma jalqabaas dhufu hagizee dura gad dhufu kana qaaman beekamne tokkootu nama kana waa godhe qaaman beekamneetu waa hatee maqaan kun eessaa mogge? Gaafa Caalaa Bultumee dura dhaamusan gartanii qaaman beekamne tokko Caalaa Bultumee tume galgala. Beekamee agaarraa achi bulee achi buutee ta'e. Namni waan takka gaafa ta'e qaaman beekamne tokko godhee eessaa dhufte eessaa namni muudii tana jala dhokatuun tun dhufte qooyi muudummaan akkana dabbartu ta'a Itoophiyaa keessatti kana miila baastee qaaman beekamneen daa'imni tokko gudeetamte. Qaaman beekamnee bar qabeenyaa baluu saame, qaaman beekamnee bar galgala telefoona karan namarraa guura dhaabbateeti. Eessaa dhufe qooya muudiin akkanaa godhe corrobaan kun? Amantaa fedhe amantaa kiristaanaa keessa haa jiraatu, amantaa muslimaa keessa haa jiraatu. Namni bar yoo afaaniin dogongore seerri ni jira, seeraan dhiyaatee adabbiin isaatti muramtee waan adabbii isaa raawwatee baha. Maallaqaan taa'ee seera isaa hidhamee bahee amantaa fedhe keessa haa jiraatu. Namni tokko aangootam qabdaa ati gabbaatee bishaan danfa mataa gubbaa nama neeqee jiraatta. Amantaa kiristaanaa keessa jiraadhu, amantaa muslimaa keessa jiraadhu. Eenyu waan taateef ati? Eessa jirti muudii akkanaa tanaan amataa gadaa ibsobuun Itoophiyaa keessa?
dhayya muujii kaatan qeebaluan fidaa nama ijji finjitti abdii raggaasaa danfa gubbaatti nageessan fidaa seera isaa dhugee haa ba'u fakkeenya nama biraatii ta'e haa ba'u yoo akka amantaa akka duulu ta'e gatii isaa karaa amantaatiin fudhateeti argachuu qaba yoo akkuma baxaraanummaa ta'e seera dhiyaatee gatii isaa argachuu danda'u qaba. Namni tokko amantaa musliimaa keessa taa'ee gaafa amantaa nama biraatti xiqqeessu seeraan mana hidhaa dhiyaatee yookaan abbaan murtii murteetti murteessee adabbii isaa fudhatee ba'uu qaba. Namni tokko gaafa amantaa kiristaanaa keessa taa'ee amantaa musliimaa xiqqeessu seerri biyya hunda keessa jira adabbii isaa fudhatee mana hidhaa dhiyaatee gatii isaa kafalee ba'uu danda'u qaba. Waan afaaniin dubbatameef namni osoo seerri dursuu osoo kabajni biyyaa dursuu namni itti himatanii nama kana qabaajaniin ulamaa'iin osoo jirtu yoo fakkeenyaaf ta'e abbaan durataan waldaa pheenxee waldaa kiristaanaa osoo jiru namni gabbee fi akka waan muudiitti muudii walirra qabachuun kun eessaa dhufe barkun baalagummaadha baalagummaan hagana geessee isaa baate inumaatu wanni isaan fayyadaman maali beektaa wanti takkittiin garaa kana guddu Itoophiyaa tana guutuu keessa qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saamee qaaman beekamne tokko mana abaluutti ibidda qabsiisee qaaman beekamne tokkotu galgala shuguxii mataan nama qabee qaaman beekamne tokko asirraa silkii kararratti ijoollee irraa guuree badee isaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun eenyu ramadee kaaye maqaa bareedaa kana eenyu itti moggaase qaaman beekamne jedhanii qaamni hin beekamne haa caalu hundee isaa dhudhugee haga arraan tana achumaa qaaman beekamne jedhaniituma achumaan taa'u jiru kun laamrooti moomaarree intala takka maqaa baballeessaniituma achumaan intala takka labbajanii achumaan usan qaaman beekamne waan kana godhe wannummaan takkayte yoo taate Itoophiyaa keessatti qaaman beekamne ta'e bar miila dheereeffatte dubbiini guyyaa boombii abiyyi darbanirraa kaasi qaaman beekamne waan kana godhe haa caaluu du'ettiin caalaa bultumee kamataan faca'ettiin abdii raggaasaa jalqabuma intala dhalaata gudeedamte mana namaa kabidditti qabateen qabeenya namaa kasaamameen maqaan jalqaba gabba'umee taariika qabadha taariika qaaman beekamne tokkootu hin daa'ima xiqqoo tana gudeedee achumaa daa'ima dhiinii irraa yaa'u fuudhanii kina ogee dagizii achii dhufan manni abaluu qaaman beekamne gubachaa buree gibbiin abaluu bakka hin beekamne seenamteeti goommaan makiinarraa yaafamee kutee kun akkuma mucaa eenyu barana naawii sankaa naawii jimmaa kana qaaman beekamne tokkoon wanni akkanaa tun irraa goommaan makiinaa kun irraa saamame qaaman beekamne tokkoon waan akkasii godhee amataa dhufaa dabraa eebar maarreetti xiqqeeshu mallee saalfattanii qoo Itoophiyaa tana keessa seerri gahaan tokko dhabamee murteen gahaan tokko dhabamee namni galgalaa ganama kalees qaaman beekamne arraas qaaman beekamne amantaa musliimaa keessaas qaaman beekamne amantaa kiristaanaa keessaas qaaman beekamne akkanuma labba guleetuma namni waan hin taane balleesseetuma jiraatu jira akkan goota waanuma fedhe keessatti maqaan isaa qaaman beekamne mee ammaan tana abduma geetaachoo kana rabbii jaa galgaluma nagaan galgaluma nagaan furee jechuudha ammaan tana sa'a tana akkana ta'e kun galgala nagaan soomana furee amma kana muduree beeka nama ashii tawaadeetti maqaan isaa qaaman beekamne taariikan jirre hattuun gubbaarraa hanga jalaa labsamtee jirtu tuni seerri yoo ka jiraatu taate seera jala ooluu danda'u qabdi. Wala amantaa musliimaa keessa wala amantaa kiristaanaa keessa godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Namni tokko qaama hin beekamne gizee jaan eeysa aayyoo isiitii eeysa baasiitii dhufti eeysa baasiitii. Ilaal biyyi hundi seera qabdi. Biyya tana keessa fakkeenya wanni fedhe suuqii namaa takka wanni fedhe yoo bade ganama boru bahe manni abbaa fedhe yoo cabe wallaahi galgala bakka kanaa gurra qabanii galgala kaan fidan asii miti shaaraa tanaa ganda kanaa kachi aanu gaafa seene qabaniituma fidan wanni fedhe yoo ta'e matoorri namaa tokko yoo bade galgala guyyaa biraa
gurra qabanii abbaa matooraatti isa fidanii dhufan baajaajiin namaa takka yoo badde wannummaan fedhe yoo godhame hattuu yoo fuutee kutte amma duriyyee kararraa fuutee kuttu qaaman beekamne jaamtiimi fuudhanii fidan guyyaa kan gurra kararraasanii wannumma fedhe Itoophiyaa keessatti taate maqaan isii qaaman beekamne hin saalfatuu namnummaan galgalaa ganama waanuma kana gaffiduu aboo likkii galuu qabdii bar likkii sii galuu qabdi ani gacha achi naqabii as naqabiin beekan amantaa muslimaa keessa taa'ee namni gaafa amantaa biraa arrabsuus gatii isaa argachuu qaba karaa seeraatiin. Abbaan murtii ni jira, abbaan amantaa ni jira, manni murtii ni jira, hidhaa isaa hidhamee bahuu danda'u qaba. Amantaa muslimaa, amantaa kiristaanaa keessa namni jiruus gaafa gabbee amantaa muslimaa Nabi Muhammad xiqqeessu seera isaa dhiyaatee gatii isaa kafalee bahuu danda'u qaba. Bakka fedhe keessa yoo jiraate. As naqabii achi naqabii soba hijibee namni qaaman beekamne tokko amantaa taan xiqqeessee qaaman beekamne tokko. Peejiin maqaan beekamne hahannaan banamee ni beekama. Eessaa banamee maaliif akka banamee namni yoo beekuu barbaade ni beeka. Hijiba galgalaa ganama qaaman beekamne tokko Itoophiyaa tana keessa waa balleessi. Inoo manni abaluu gubataa jira. Achi dukkaana abaluu ibiddi bar qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa tana keessa. Ibidda kaatee ammoo abdii geetaachuu jala gasseenaa laala. Miidiyaa Facebook abdii geetaachuu jala. Waggaa dhufurraa ji'a dhufurraa qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa keessatti ibiddi hagana jiru ka'ee eessaa dhufe qaamni beekamne godhatiin maa bacbaachan gayyaatanii miidiyaa irratti xiqqaa guddaan gaafa waa poosti gootan. Jalqaba qaaman beekamne jechuu dura atiif beeke ka poosti gootu kijibaa ta'uu keeyatu. Eessaa fedde jalqabumaa gaafa gabbaate qaaman beekamne tokkootu nama kana danfatti naqee kana godhe ni beeyta baasaa abbaa akkas godhe seerri ni jira qorannoon ni jira baasaa. Hanga har'aan tanaa kuno qananii addunyaa if ajjeeftee Andu'aalam Bilisaa namni tokko kabee kun jiru. Wanti hundinuu akkanuma deemaa jira. If ajjeeftee Andu'aalam ajjeesee if hin duutee namni biraa ajjeese Itoophiyaa tana keessa caalaa bultumee namni mataa facaase qaaman beekamne tokko hacaaluu namni ajjeese qaaman beekamne tokko laamiroo limumaarree janta kachumaatti haasawa galgalaa ganama qaaman beekamne kana gonni isaan gaffidan. Daa'ima barana gudeedame tokko xixiqqaa qaaman beekamne tokko gudeedee. Suuqiin namaa takka yoo galgala nagayaan abbaan cufatee qote barboo karooraan itti naqatee gaaza qopheeffatee akka suuqiin tun gubattu karoora baasee dhufee guba namni waanuma kan namni qoratee baasuu dadhabeetuma qaaman beekamne tokko gubeyyee suuqichuma kutee tabiraa banata waliin miidiyaa irraa gurguranii ammaan tana abdii geetaachuu abdii raggaasaa akkana ta'ee miti guba ta'ee miti har'aan tana maal godhan aboo haakima haadha qoo ajandaa maallaqa walitti darbanii fi tuma wallaananii qaaman beekamne tokko jaanichuma hawsan guyyaa lama yookaan nama akkas isa godhe kana jaaniitu fidanii hidhanii gadhiisan qaamni beekamne san ittuma fufa garuu hannasaa ittuma fufa amantaa taan xiqqeessuu ganda kaan xiqqeessuu suuqii namaa gubuu nama kaan itti danfadhaqu ilmoo namaa gudeetu ittuma fufa haa tun Itoophiyaa maqaan isii. Itoophiyaan tun karaa tolchanii dachii faarsanii kijibuu turis neever. Seerri biyyattii keessa kabajamuu danda'u qaba. Seerri akka gizee namni mootummaa arrabse qabamu akka namni gizee mootummaa arrabse hidhamuu san seerri waa hunda akkasi bahuu danda'u qaba. Warri Shimallisii fi warri Abiyyiitiin baana dubbiin teessan tun namaan galle. Dantaa teessan lamaan qofa tolfattanii namni Shimallis arrabse hidhamuu qaba. Namni Abiyyi arrabse hidhamuu qaba. Namni suuqii namaa hate hidhamuu qabu. Qaaman beekamne maqaan isaa achumaan bada. Namni zinaa ilmoo daa'ima godhe achumaan bada. Adaan achi dhuftee mana tokko kanitee fi achumaan qaaman beekamne tokko maal godhe ijoollee sammanni wayii suuqii wayii goggomaallee wayii harka bu'ee qaamni beekamne maas waggaa dhufutti mafufa. Jaartii namaa takka namni danfa gubbaatti naqee qaaman beekamne. Magaalaa Jimmaa tana keessa ibiddi kana dil jechaa bulaa halkanii guyyaa qaaman beekamne. Bulchiinsi Jimmaa sana immoo ittuma fufa. Qaamni beekamne ka isirraa maddan kun kami? Gubbaa isirra maddattanii. Laal nageenyi waa hunda dursa. Muudii suufa uffatee namni biyyi teenya nagaa qabdii qimbir jee hijibuun neever. Seerri biyyattii akka gizee namni mootummaa arrabse reebamu. Akka gizee namni mootummaa arrabse mana hidhaatiif dhiyaatu. Akka namni miidiyaadhaan
mootummaa arrabsa jedhanii maatii isaa dhaqanii itti guraaran akkasitti namni badii balleesse badii hamuu namni balleesse seeraaf dhiyaatuu danda'u qaba. You know mootummaan seera mataa isaa qofa kabajee seera namni galgalaa ganama asitti dakkan dakkaa wal godhu kan asin namni dhuma magaalaa kanarra saasaan bar Ameerikaan dimokiraasii minaamin jantun namni if eeggannoodhaa fi kabaja meeshaa harka qabateetuma deemaanii gaafa itti jabaatte firraa baasee lolaan asuma makiinaa isaa keessa baafatee firraa lolataa. Itoophiyaa wallaahi galgala akkana karaa yaa'u kana namtichi matoora oofu shugguxii uddurraa qaba. Eenyu hayyama akkanaa kana baasee maa baariif naan galuun namni hayyamaan baafatanii qabeenya ofiitiin eeggachuuf meeshaan bareeda kabaja. Laakiin namni kanumaan waa balleessee qaamaan beekamne tokko kanumaan nama mataa dha'ee qaamaan beekamne tokko maqaan akkanaa kun wal sossobiine wal sossobaati. Ifiin sobaa waliin sossobaa deemaadha. Namni gaafa wanni akkanaa takka taate qaamni hin beekamne kaji'an kun hafuu danda'u qaba. Namni arra abdii raggaasaa akkana godhe namni arra abdii raggaasaa akka danfa gubbaatti naqe kun gad dhufee waliin maramee akka keeshaatti xiilaa isaa jalaa gubbaan argatee seera dhiyaachuu danda'u qaba. Ay namni tokko bar waa balleesseemi gaffidanii adabbiin tee hagana jedhanii seerri yoo murteetti murteesse achi booda abadan namni qarqaratanii bahuu danda'u hin jiru. Mee amma fakkeenyaaf Joon Daani'el fakkeenya fudhadhaa. Osoo lubbuun tun irraa baate feemasiidhaami maqaa Itoophiyaa xiqqeenyaan hin kaasu wala dirree xayyaaraan xiqqeessu kabaja isaa baree jira ganaa. Namni gaafa waa balleessu likkii gabareedduu yoo gale barbala san hin bahu. Namni tokko ka shakkamee yoo gatii kafaluu danda'u qaba. Tasuma yoo shakkamee yoo namni gatii kafaluu danda'u qaba. Likkii galuu danda'u qaba. Kanuma shakkamee namni kana shakkiin itti deddeebitee gatii kafaluu qaba. Ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati shakkamaan ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati ala yoo taate maatii isaati ala yoo taate ganaa namnummaan akkasii waa balleessu hattuun kanama daa'ima gudeeduu qabeenya namaa gubuu shugguxii matan nama qabatee hafaa dhufa. Namni Shimallis arrabse ni hidhama. Namni immoo nama biraa ajjeese hin hidhamu. Wanni tu sirraa'uu danda'u qabdi qaqqabamtee kabajaan. Wanni namni Abiyyi arrabse ni hidhama. Namni miidiyaan Abiyyi arrabse laa namni miidiyaan Abiyyi arrabse akka gaariitti hidhama. Biyya Itoophiyaa namuu waliin beeka. Yoo isa hidhuu baatan maatii isaa hokka itti fidan. Garuu namni nama ajjeese olii gad deemee jiraataara. Dubbiin tun beeki dubbii namni hundi qaqqabee ilaaluu danda'u. Kijiba muudii akkanaa hawaasatti hin qabatinaa. Namni gisee caljee waa wallaalee isinitti hin fakkaatin. Xiqqaa guddaan harka hoggaa dha'e namni kun hundi osoo harka akka nama agarree ta'eetii deemaa jira malee waa hunda ni harka namni hundinuu. Seerri mootummaan mataa isaa qofa kabajee namni Abiyyi arrabse hin hidhamu namni nama biraa ajjeese. Laal wanni tun kabajaan isin gaafatamuu danda'u qaba. Kabajaan. Namni akkuma hawaasni dhumaa jirus akkasuma kabajaan isaa eeggamuu danda'u qabdi. Kabajaan. Qaaman beekamne tokko nama ajjeese. Qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saame. Qaaman ni dabbara. Waliin sobaa deemaa kan. Waliin sobaa. Hin fidinaa gammiidiyaarra warrummaan waan akkanaa poosti gootanu. Jalqaba hunoo gurbaa kanaatu akkana godhe ja'a qoradhaatii suuraa isaatii wajji maxxansaa maqaa isaatii wajji maxxansaa akkaataa isaatii wajji maxxansaa sanii achiini qaaman beekamne tokkootu waa balleesse. Eenyu beekame amma isin namni viidiyoo tana nama kumaatamaan laaltan kun amma namni dilli as jirtan kun amma eenyu beeka haga sa'a tana nama Abdii Geetaachoo akka Abdii Raggaasaa akkana godhe. Egaa bara dilli as jirtan kun amma way adda isinii bee maqaan isaa akka dhagaa jirtanitti qaaman beekamneemi. Namni dillee kun amma qaaman beekamne jechuudha tanaa ni dhageessanii mire. Eessaa dhufe maqaan akkanaa. Eenyu qaamni beekamne haati fiddee qaaman beekamne tokko waa balleesse.
Fidi gad abbaa akkas si godhe abbaa akkas godhe abbaa badii kana balleesse fidi. Mootummaan waan akkanaa qabee hidhaa likkii galchuu danda'u qaba yoo seera akka isaa kabajamu ta'e hawaasaaf isaa kabajamu seerri. Hay lubbuun namaa ta namaa tokkooti gadii miti. Hatta maqaa ofii kabachiisanii lubbuu namaa israafuun hin jiru biyya fedhe keessa. Maqaan nama tokko maqaan pirezidaantii wayii Shimallis kabaja argatee lubbuun namaa kabaja dhabuun waayi mine waayi eenyu waan taataniif isin. Kabajni akka isiniif eegamutti akka maqaa keessan kabajaan feetanitti lubbuun namaa kabajaa qabaachuu qabdi. Never maqaan waafu lubbuun namaa kabajaa argachuu danda'u qabdi. Namni tokko galgala dhufeetuma danfa fooqii gubbaa dhaabbatee mataa sinaqeetuma nagaan baay'ee deema. Kana tottolchanii deema gubbaa dibanii akka deebi'anii namuma sanuun arganneef. Inuma akka badii jechuunidha namuma saniinu. Wallahi badii ati badii dhokadhuu daranaa. Hoottu jedhanii nama san gurra qabanii lukkuu hoottu jedhanii fidanii hidhaadhiyeessuu dhiisanii qaaman beekamne tokko waan akkanaa godhee qaaman beekamne tokko eenyu qaamni hin beekamne kan isin fiddanii miidiyaa irratti maqaa isaa babbareechitanii fi badii jettanii daranaa. Lubbuu namaa baasee lubbuun baatee maaltu hafe? Gurbaa kana osoo ulaatti cufatee namni kun hin ajjeesu. Namni tokko lubbuu namaa baasee maqaan isaa qaamamuun beekamne ta'eetuma asumaan keef isaa fiddan ajandaa du'aa kana waggaarraa. Wanni gariin hagasiif muudiin isaa deemuu qabdi. Jalqaba gisee gubbaa keessee fidduu qaaman beekamne hin jiin. Eenyuun daa'ima xiqqoo tana gudeede abaluu kana fidaa seeratti akkasitti dhiyeessaa. Fidaa hawaasa dura haaya akkasitti. Laalmee addunyaa biyya guddatte. Iraanii fi Israa'el laalimee miisaa'illi kun gosa kanaa dhufee biyyatti jedhee jaa namni koodii isaatii fi wanni isaatii wajjin. Miisaa'illi qilleensa addunyaa gubbaa deemee biyya meeqa qaxxaamuree biyya takka dhabu. As dhufee namuma ganda keessa taa'ee safara keessa dhaabbatee nama tokko mataa facaasee maqaan isaa qaaman beekamne. Namtichi asiin barreeffa suuqii duubaan fiigaa kute dididididi jechaa namoonni arge. Kijibduu fidaa nama waa balleessu biyya keessatti jala fiigaa qabaa dhiyee isaa seeratti. Namni kaameraa jira kaameraa namni ganda keessa asiin bahee ganda keessa badee jira fidaa qabaa. Qaaman beekamne tokko jalachi fiiguu sodaatee nama san qabee fiduu sodaatee adeeroo namni wal sobuun haga qabdi. Namtichuma asitti danfa gubbaasin naqee gizee kophee isaa dhagaan akkana dididididi jiru kana asiin fiigaa kute kana qaaman beekamne jaalii wal. Beekeer nama ta'uu asiin fiigaa. Yoo waa balleesse. Dhufeetuma suuqii namaa ibiddatti qabsiisee namni kun daakuu godhee magaalaa takka keessatti qaaman beekamne jedhee nagaan bula. Nagumaan as keessa jiraata. Gurbaan kun ammoo isaan tubachiise daranaa maal godhanii qaaman beekamne jedhanii gurbaan hin beekamne deemee uffata jijjiirratee dhufaa. Yoo halooyitaa akka kaatee dhufe akka deebisee dhufaa gurbaan qaaman beekamne ta'ee boru isaan nama wajji dhufee haga isaan mana sanuu suuqii bakka deebisan maaltu ta'e? Qaawwa qaawwa akkana godhe jee keessa jiraachuu malaayi. Kijibduu fidaa isin jalqaba gaafa gaffiddan qaaman beekamne tokkootu waa balleessee waan akkanaa godhe jechuu kana neebar jijjiirradhaa kijiba dhiisaa. Ila osoo wanni wayii takka taate osoo namni tokko mootummaa arrabse osoo qabeenyi mootummaa wayii balleessee namni qaaman beekamne takkaa namni jee beeku jira. Goda miixii jala seenanii baasanii dhiyeessan. Osoo namni tokko baankii mootummaa cabse bakka seenanii gurra qabanii fidan. Bakka seenanii. Ila qorannaa waggaa geggeeffama baasuu nama tokkicha baankii cabseef. Garuu nama lubbuu namaa asitti ajjeese. Nama waan fedhe asitti godhe qaaman beekamne tokko ignoor godhanii bira kutan. So bakkanaa kana dhayyara. Magaalaa karaa tottolchitanii waan babbareechitanii hawaasa gizee sobuu barbaaddan kana waan biraatiin seerri haa kabajamu. Kabaja seeraa eegaa bakka. Namni hundi kabaja argachuu danda'u qaba. Hai bokkannee isa jira. Namni akkana boomee suuraa tana laala asirratti meeqoo yaa isinii fida. Adde namni bara xiqqishu mallee taatu bara majnuunaa miti. Namni hundi ni beeka akkata. Mee amma gurbaa kana. Mee asirra kaa'aa isinii xiqqeesse kan arkin. Amma gurbaan kun akkana danfatti naqanii asiidii akkana itti fakkaattu itti roobsanii
qaaman beekamne tokko gurbaa kana akkana godhe gizee jan yaa akhi yuu crazy inte fayyaa qabtanii isin namni dhufeetuma qaaman beekamne gizee jawa gurbaa akka affeelanii ibiddarra shidanii affeelanii daaraa daakuu godhanii qaaman beekamne yuu waa inte baa eenyu waan taateef isinummaan warri fiddanii poosti gootan gizee gurbaan akkana shidamee qaanqee ta'ee taa'u kana qaaman beekamneetu abdii raggaasaa akkana godhe hin dabbaru isinummaan warrummaan fiddanii waan akkanaa poosti gootan jalqabuma jecha kana fayyadamtan ala amantaa kiristaanaa keessa jiraatee namni waan akkanaa godhe taanaan galabbaxamee seera dhiyaatee dawaasaa nyaachuu danda'u qaba. Amantaa muslimaa keessa jiraatee namni waan akkanaa goonaan galabbaxamee dawaasaa nyaatee seera dhiyaatee akka gaarii qaxaqqaxamuu danda'u qaba. Lubbuudhaa bar lubbuun nama akkana ta'u jechuun laayyoo miti. Hin ajjeesu amma namni kun osoonii fi shugguxii harka jiraatte matatti naqeen ajjeesu. Namni kun osoo gurbaa kana hulaa kophaatti gaccufate gurbaa kana lubbuurraa baasee ajjeesu namni nama kana ajjeese hidha dhiyaatee seeraaf dhiyaatuun qabu. Akkamiin namni qaaman beekamne tokko jeetuma muudii alanfateetuma seeruma kam keessa jira qoy seerri biyya tanaa biyya maali hiikkaansaa dhumtisa. Maali hiikkaan dhumasaa maali? Dhugaa walitti himuu danda'u qaba namni dhugaa. Maali boo? Muudii akkanaatu naga yoom deemti? Namni Haacaaluu hundee isaa ajjeese qaaman beekamne irrumaan deebi'amee Haacaalaa bultumee akkasiin mataa daake qaaman beekamne ka magaalaa Jimmaa keessatti ibidda akkas fakkaatu Abdii Geetaachoo jala jira agaarraa viidiyoon akkas fakkaatu suuqiin marsaa meeqa gubatte dukkaanni gurguddaan kun marraa meeqa gubate halkan namni ibidda san qabsiise ilaa irraa qaaman beekamne minoo gaafadhaan ijawwalaa Abdii Geetaachoo asirra miidiyaa kana gubbaa jira ilaa irraa qaaman beekamne magaalaa Jimmaa yeroo meeqa gubate masgiinni gaafattii gubate qaaman beekamneen gubate guyyuma lama akka biraa ijaaran maallaqa uummanni walitti dirgim godhe arra Abdii Geetaachoo Abdii Raggaasaa qaaman beekamne akkana godhe hoggaa isa kana hawaasni maallaqa walitti darbee wal'aananii mucaa kana fayyisaniitufa qaamni beekamne san ka ittuma fufamarraa ganaatiis waa amantaa muslimaa keessa jiraate amantaa kiristaanaa keessa jiraate qaamni beekamne san hojii isaa ittuma fufa nama ajjeesuu qabeenya namaa gubuu daa'ima gudeeduu waay eessa jira akkaataan akkanaa kun eessuma jirti wannummaan akkanaa muudiin akkanaa tun nam tokko biratti hin fudhatamtu kana booda gubattee jirti isin harkaa fidaa nama daa'ima gudeede qaacam godhaa fidaa seeraafaa dhiyaatee gatii isaa kafalu. Namni akkuma moona akka nama mootummaa arrabse qabanii fidanii hidhanii daaraa godhanii baasan kanatti namni nama ajjeese namni shugguxii nama qabate namni waan fedhe ballee dhufee seeraaf dhiyaatee gatii kafaluu danda'u qaba. Akkamiin namni danfaa akkana nama naqee nama affeelee gurbaa kana akkana godhee maqaan isaa qaaman beekamne jalqabumaa jala kaa'an. Akkamitti danfaan akkana godhanii gizuma dura poosti godhanu kamitti qaaman beekamne jedhanii badi jechuudhaan hiikkaansaa. Badi miila dheereeffadhu fiigi miila dheereeffadhu jechuunidha. Ni bada borokotee isaanii wajji dhufee viidiyoo waraabee wayi maal ta'e jaa. Namni meeqa kabarana daa'ima gudeede daa'ima tanaasif gudeedamteeti achumaan badde jedhanii qaaman beekamne. Wanni akkanaa eenyuuf fudhataman qabdu. Laa irra deebi'een isinitti himan namni shimallis arrabse feemasii fedhe haa ta'u ni hidhama. Namni nama ajjeese ni hidhama. Wanni kun maqaan shimallis kabajamee lubbuun hawaasaa kabajamuu dhabuun neebar. Namni tokko mootummaa naannoo saniitiin qoxaadharamee seera gandaatiin abbaa araddaa yookaan bulchiinsa ganda saniitiin namni waan akkasii balleesse gatii isaa kafalee seeraa dhiyaachuu danda'u qabu. Jijjiiramuu qabu wanni akkanaa. Kuni waan kabajaadhaan namni hunditti yaadee yeroo gabaabduu keessa sirreessuu danda'u qabu. Hin jiru akkanumatti qaaman beekamneetu gurbaa kan akkana godhee qaaman beekamneen nama ajjeese qaaman beekamneen nama saame mee galgala laalaa. Gizee magaalaa Finfinnee ol seenan qaaman beekamne tokko dhalaalee karaa qabee